derivative of logarithm function dha. Logarithm function dha. Just logarithm osoo hin taane natural logarithm function. Natural logarithm function kan kennamu f of x is equals to what? Ln x dha. Here kan ammoo derivative gochuudhaaf maal goona? Just hima kana is x kana variable as jiru kana derivative goona. Derivative goona over original function dha. Over original over function isa nuuf kenname. For example ln of x derivative yommuu goonu is equals to x derivative goona. X yommuu derivative goonu over what? X is equals to x yommuu derivative goonu wanta over what? X ta'a jechuudha. Simple. Or ln of 2x osoo nuun jedhama jiraate kun maal inni 2x derivative goona over what? 2x dha. So then maal ta'a kunin 2x yommuu derivative goona just 2 ta'a over what? 2x ta'a. Here hin bada then is equals to 1 over what? X ta'a jechuudha. Or ln of 3x plus what? Plus 7 haa jennu. Kana yommuu derivative goonu maal ta'a? 3x plus 7 derivative over what? 3x plus 7 dha. Kana yommuu derivative goonu maal inni 3 qofa ta'a over what? 3x plus 7 ta'a jechuudha. Or ln of x square plus 2x plus 3 haa jennu. Kana derivative godha yoo jedhamne maal inni here x square plus what? 2x plus 3 over here kana derivative goona over x square plus 2x plus 3 kun maal ta'a? X square yommuu derivative goonu maal ta'a? 2x ta'a plus 2x yommuu derivative goonu immoo 2 ta'a. 3 yommuu derivative goonu immoo simply maal ta'a? 0 ta'a over what? Kun akkuma jirutti x square plus 2x plus 3 ta'a jechuudha. Kun maal inni yommuu maal inni natural logarithm yommuu maal goonu derivative goonu bifa kanaan hojjennaa jechuudha. So xumurra irraa jechuudha. Just kan biraa immoo logarithm function business a ta'e kaza log of x base a kana akka ta'e akkamitti akka derivative goonu. Kana immoo maal goona simply procedure maduraa sana hordofnaa jechuudha. X kana derivative goona over original function x ka derivative ta'e jechuudha times ln of what? Ln of in base kana goona jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf isuma kanaayyuu haa jennu log of x base 2 haa jennu simply base 2 haa jennu is equals to x derivative goona. X derivative over what? X ln of what? Ln of 2 then x yommuu derivative goonu maal ta'a? 1 ta'a 1 over x times what? Ln 2 ta'a jechuudha. Here it is what? The derivative of log x base 2 jechuudha. Let's do it here. Dalagameeru here. Kan biraa fakkeenyaaf log of x maal inni log of x 1 over x ln a ta'a jechuudha. Ln of just wanti sana ta'a jechuudha. Kan biraa immoo here f of x is equals to maal ta'a? Log of what? X cube dha. D kun maal ta'a? Simply kan ammoo yommuu define goonu maal inni power kana ni baasna. Power isa kana jechuudha. 3 log of what? X ta'a. Then times kun immoo log of derivative kana maal inni isa kana times 1 over x ln of what? Ln of
just here beezin isaa yoon kennamni mal beezin 10 fayyadamna jechuudha. Beezin keenya 10 ta'a jechuudha. is equals to 3 over x lan 10 ta'a jechuudha. Yoo beezin isaa hin kennamin beezin isaa 10 jechuudha. Bifa kanaan hojjannaa jechuudha.